Guraandhala 27 2025 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kanaas nutti himna oduu waliin Geetoo Alamaayyootti. Addi bilisummaa Oromoo fi KFO'n haala yeroo irratti ibsa baasan. Adda bilisummaa Oromoo fi Koongireensii Federaalaa Oromoo jira jaarmiyaalee hawaasaa Oromoo adda addaa waliin taanee rakkoo nageenya Oromiyaa keessa jiruu fi jiruuf jireenya uummataa irratti danqaa ta'e irratti yaada furmaataa barbaachuuf marii taasisneerra jedhan. Mariin godhame sun baatii lama ol kan lakkoofsise yoo ta'u haga guyyaa guraandhala 18 2025tti mariiwwan xixiqqoo hedduu gochaa turuun gaafa guyyaa guraandhala 19 2025 haga guraandhala 22 2025tti kutaa hawaasaa Oromoo garaagaraa ofitti dabaluun magaalaa Finfinnee hoteela Ililliitti guyyaa afuriif kora guddaa geggeessaa turus ibsaniiru. Koricha irratti rakkoo nageenya Oromiyaa keessa jiruu fi rakkoolee adda addaa furuuf waliigalteerra kan ga'an wantoota hedduu nageenya Oromiyaa fi Oromoo waliin wal qabatan irratti mootummaa waliin galteerra ga'uun akka danda'amu hubatanii mootummaa waliin mari'achuuf qophiilee barbaachisoo gochaa jirra jedhan. Kaayyoon ijoon marii kanaa rakkina nageenya Oromiyaa keessa jiru furuudhaaf qaamota waraanarra jiran waraana dhaabuun rakkina jiru karaa nagaa furuuf irratti hojjechuudha jedhu dhaabbileen kun. Dhimma ijoo nagaa waaraa buusuu kana waliigaltee fi murtii kora waliinii guraandhala 22 2025 ibsame karaa miidiyaa hawaasaatiin qoodame. Hordofee miidiyaaleen garaagaraa akeekaa fi kaayyoo marichaan ala hiikaa adda addaatti kennuun ibsuu isaanii hubachuun ibsa bal'aa sirrii ta'e sabaa himaalee garaagaraatiif kennuun barbaachisaa ta'ee mul'ateeraa jedhan. Haaluma kanaan kaayyoo ijoo marii kora waliin ABO fi KFO'n ta'an sun egeree uummata Oromoo fi naannoo Oromiyaaf yaaddessaa kan ta'e mari'atanii karaa nagaa fi sabatiinsa qabuun furuu akka ta'u gaaffilee uummata Oromoo ilaalchisee kanneen bakka adda addaatti ka'an hunda mootummaa fi qaamotni dhimmi ilaallatu waliin marii gochuun furmaata kan argatan ta'uu rakkoolee jiraniif gaaffilee deebii barbaadaniif karaa nagaatiin furmaata akeekuun erga mari'atame booda yaadni furmaataa irratti waliigalamee hojiitti akka hiikamu kanaan wal qabatee sochiin jalqabame kan gufachiisuuf carraaqqiin godhamuu fi ololli adeemsifamu kamuu irratti hirmaachuurraa qaamotni adeemsa nagaa kana keessatti qooda fudhachaa jiran qoqqobuudhaan kaayyoo nageenyaaf tumsa barbaachisu akka godhan cimsinee hubachiifna jedha addi bilisummaa Oromoo fi KFO'n. Muummichi Ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed daawwannaa hojiif Somaaliyaa jiru. Ministeerri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed har'a guraandhala 27 2025 daawwannaa hojiif Somaaliyaa Moqaadishoo galaniiru. Wayita Moqaadishoo buufata xiyyaaraa idil addunyaa Aden Adee gahan pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohammadiin simatamaniiru. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed daawwannaa isaanii kanaan pirezidaantii Hassan Sheekh Mohammad waliin dhimmoota waloo biyyoota lamaanii irratti waliin tumsanii akka hojjetan waliif galaniiru. Daawwannaan kun kan taasifame waliigaltee Ankaaraa dhiyeenya gaggeessitoota biyyoota lamaanii gidduurraa ga'ame hordofee yoo ta'u kunis qaama tattaaffii bal'aa waliigaltichaa hojiirra oolchuuf taasifamaa jiru ta'uu Gaarawee Online gabaaseera. Itoophiyaan jalqaba bara 2024 Somaalilaand waliin waliigaltee ulaa galaanaa mallatteessuu hordofee Somaaliyaa waliin waldhabdeerra kan turte yoo ta'u pirezidaantiin Turkiyyee Ankaaraatti gaggeessitoota biyyoota lamaanii gidduu jiru mariin haala mijeessuun araara buusaniiru. Waliigaltee Ankaaraa hordofuun pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohammad amajjii darbe gaafa 11 bara 2025 gara Itoophiyaa kan imalan yoo ta'u muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin marii taasisuun walitti dhufeenya dippiloomaasii guutuu deebisuuf waliigaluu ni yaadatama. Guyyoota 10 keessatti haadni elektirikii optikaal faayibarii kiiloomeetirii 100 ol dheeratu hatamuun ibsame. Guyyoota 10 darban keessatti godina Shawaa Bahaa magaalaa Matahaaraarraa gara buufata harkisaa baabura tokkootti haadni elektirikii kondaaktara kiiloomeetira 80 ol dheeratuu fi sarara faayibaraa optikaalaa kiiloomeetira 25 qabxii 7 ta'u hatamuu waajjirri piroojeektii dhiyeessii humna baaburaa Waash Waldiyaa beeksise. Kana malees buufata harkisa baaburaa tokkorraa hanga buufata harkisa baaburaa lamaatti keebiliin kondaaktarii kiiloomeetirii 2.2 ta'u hatamuu waajjirichatti hoogganaa kan ta'an obbo Taklaawayin Biraan Asaffaa himaniiru. Hanni kun bifa qindaa'een akka raawwatame kan ibsan obbo Taklaawayin yeroo lama aanaa Awaash Fantaallee gandoota Dudduubii fi Dohoo keessatti akkasumas yeroo tokko ammoo naannoo Affaar aanaa Dulaasaa gandoota Buruutilii fi Iskilaalii keessatti kan raawwataman ta'uu fi kasaarrii doolaara 700 fi 58 ol qaqqabsiisuu eeraniiru. Akka hoogganaan kun jedhanitti shakkamtoonni lama yeroo konkolaataa Isuuzuu keebilii kondaaktaratti qabatanii geejjibsiisaa turan argaman magaalaa Daamaa fi aanaa Dulaasaatti to'annoo jala ooluu ragaan walitti qabame himannaa banuuf hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru.
oduu keenya ittaanuun warshaan sukkaaraa kaasmaa hojjettoota 1,000 ol hojiirraa geggeessuuf hordofee hojjettoonni yaadda'uu ibsan. Sababa kirkira lafaatiin kan miidhame warshaa sukkaaraa kaasmaa ji'oota 3 ittaanan keessatti hojjettoota 1,000 ol hojiirraa akka geggeessu beeksisuu hordofee hojjettoonni warshichaa yaaddoo guddaa keessa akka jiran Addis Istaandaarditti himan. Sababa kirkira lafaa naannoo Affaar mudateen muddee 28 iddoo isaanii gadhiisanii Awwaash Arbaa kaampii Addis Raayii jedhamu keessa jiraachaa akka jiran kan himan hojjetaan warshichaa tokko haala kana keessa osoo jirru murteen kun darbuun sirrii mitii jedhan. Durataan gamtaa hojjettoota warshaa sukkaaraa kaasmaa obbo Geetaawun Arsichoo gama isaaniin filannoowwan biroo osoo jiru murtee kanarra ga'uun akka isaan gaddisiise dubbataniiru. Yeroo ammaa kana hojjetaan jeeqameera. Balaa xiyyaaraa waraanaa Sudaan naannoo manneen jireenyaatti qaqqabeen lubbuun namoota 46 galaafate. Xiyyaarri waraana Sudaan naannoo manneen jireenyaa jiran kan buufata xiyyaaraa waraanaa magaalaa guddoo lammataa biyyattii Omdurmaan cinatti kufeen namoonni 46 du'uu waajjira sabaa himaa Kaartum keessaatu beeksise. Namoota du'an keessaa ajajaa olaanaan Kaartum kan ta'an Meejar Jeneraal Baahir Ahmed tokko yoo ta'u, kanaan dura ajajaa waraanaa guutuu magaalaa guddoo biyyattii ta'uun tajaajilaa kan turan ta'uu maddeen waraanaa beeksisaniiru. Balaan sun kan qaqqabe qibxata dheengaddaa waadii Saayidiraan Omduraan gama kaabaatti ture. Waraanni Sudaan akka jedhetti aangaa'onni waraanaa hedduu fi namoonni balaa sanaan du'uu beekseera. Garuu ibsa dabalataa hin kennine. Balaan xiyyaarichaa sababa rakkoo teeknikaarraa kan ka'e ta'uu maddeen waraanaa himaniiru. Namootni 10 madaa'anii yaalamaa jiraachuus himaniiru. Egaa daawwattoota keenya oduu keenyaarraaf qabanne kanumaan goolabneerra turtii gaarii qabaadhaa.